itti fufi. Kayeen dhaabbadhaa dura. Itti fufa. Jaallan miseensota adda bilisummaa Oromoo deeggartoota akkasumas immoo Oromoo hawaasa Oromoo hundumaa obboleeyyan kiyyaa ilmaan kiyyaa baga akkasitti wal agarree waaqa gurraachaan galannaa ga'u akkasitti jiraatanii wal arguun gaariidha. Gargaarsa Waaqayyoo waliin humnaan jiraanne wal agarre. Waaqayyoos nu gargaaree garuu humna keessanii humna Oromoo hundaan inni miseensa ta'es inni miseensa dhaabaan taanes waloon waan qabnu waloon hawwii qabnu egeree qabnu bakkaan ga'uuf jecha akkuma dura jedhee gargaarsa Waaqaa waliin humna keessaniin akkasitti wal argine. Isuma dhugaa gaafa mana hidhaa jirru hanga keessaniin rakkannutti. Waan ta'uu malluu fi waan nurraa eegamu maaltu akka nu eegu ifatti beeknaa. Yaaddoftanii hirriba dhabdanii rakkattanii humna keessaniin akkasitti har'a wal arguuf keenye isuma dhugaa Waaqayyo hawwi keessan bakka hawwitan isin haa ga'u kana caalaa akka ittiin galateeffadhuun beeku jechuudha. Kan biraa har'a geenye akkuma nama jedhee as geenye bakki amma irra geenye jirru kun Oromoof keessaayyuu immoo deeggartootaa fi miseensa adda bilisummaa Oromoof yeroo qormaataa yeroo akkaan ulfaataa keessa jirra. Dhugumaa Itoophiyaan biyyi impaayirri irra guddaa Oromoo irratti saboota cunqurfamoo irratti ijaaramte kunii warra bilisummaa barbaadu warra impaayira jechuun asee warra bittaa asee jalaa bahuu barbaadu miidhuun adamsuun biyya ari'uun lafarraa buqqaasuun ajjeesuun haaraa miti. Garuu adaduma Oromoon falmii isaa jabeesseen itti jabaachaa dhufan jechuudha. Itti hammaachaa itti jabeessaa dhufanii yeroo hundaa caalaa amma biyyi impaayirri Itoophiyaa kuni Oromoo ajjeesuun eeyyamamaa ta'e hidhuu miti. Bakka arganitti dargaggeessa Oromoo ajjeesuun eeyyamamaa. Seerri gaafatu jiru dhorkaanis hin jiru. Yeroo tokko tokko sirnoota darban keessatti saalfii fa'itu jira. Dhoksanii ajjeesuufaa, dhoksanii dhabamsiisuufaa amma ifatti guyyaa ilmaan Oromoo ajjeesuun eeyyamamaa. Inni kuni Oromoon eessaa ka'eeti jabina akkasii bira ga'ee nu argisiisa jechuudha. Kanaaf hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo irra guddaan mana hidhaa jiru. Hagan dhiyoo kana ba'utti anis isaan mafaanan ture. Deeggartoonni miseensonni adda bilisummaa Oromoo kumaatamaan mana hidhaa jiru. Hammeenya
mana hidhaa kana keessa ture dubbachuutu nama saalfachiisa maaliifi guyyaa walakkaa ilmaan keenya rasaasaan rukutamaatu jiranii nuti mana hidhaatti dheebonnee turree beelonnee turree nutti roorrisanii jennee himachuun nama saalfachiisa. Akkatti himatantu hin jiru. Ilmaan keenya obboleeyyan keenya karaa irratti rasaasaan fidaa jiru. Kanaaf dachaa nutti isa kana irran jedha rakkoo keessa darbame rakkoo amma hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo roorroo isaan keessa jiran keessa ce'uutu wayya maaliifi mana hidhaa baay'ee keessan ture isaan amma keessaa bahe kana mana hidhaa 18ffaa keessaa bahe bakka tokkotti Oromiyaatti jechuudha Awwaash Malkaasaa bakka jedhamutti ijoolleen eegumsaa achi jiran walitti nu qabaniiti gara laafina keenyaan jirtu gara laafina keenyaan lubbuudhaan jiraattu pirezidaantii Oromiyaa irraa kan nutti himame abbuma barbaadan ajjeesuu dandeessu jedhanii walgahii irratti nutti himan jechuudha. Kanaaf biyya poolisiin qawwee qabate tokko abbaa barbaadee guyyaa barbaade ajjeesuu akka danda'u mirgi isaaf kennametti aduu dhabuu nyaata dhabuu wal'aansa dhabuu bishaan dhabuu dhiqannaa dhabuun hammeenyaa jedhanii haasa'uun nama rakkisa. Kana darbee immoo qabatamaatti nu qofaa osoo hin ta'in namni mana hidhaatii bahee ajjeefamaa karaa irratti ajjeefamaa. Kanaaf hammeenya mana hidhaa ture sana kanarra darbee waan hin haasa'u baay'eetu hin jiru. Ammayyuu jaallan keenya keessuma jiru jechuudha. Jaalabdii Raggaasaa fa'aa, Jaalal Mikaa'el fa'aa, Kennisaa Ayyaanaa fa'aa, miseensi Kumiisa fa'aa, hojii raawwachiistuu, qondaalonni, Daawit Abdataa fa'aa, Lammii Beenyaa fa'aa, Gadaan Lachuu, miseensonni fi deeggartoonni bakka bakkatti kumaataman jiru. Kanatti aansee kan hin jedhu mootummaa biyyaa bulchuu kana waliin wal dorgomee filannootti dhiyaatee mootummaa ta'uuf of ijaaree jiru biyya kana keessa gara paartii 50ti. Paartii 50 kana keessaa kan hooggannoonni isaanii hidhaa jiran ABO. Inni kuni dogoggoraan kan ta'e miti. Mootummaan inni hidhamus dogoggoraan qaban. Waan sirrii hojjetan. Warri hidhu impaayerri diina bilisummaati. Warri hidhamu isaaniifis impaayerri bilisummaan waliin araaramuu danda'u. Diina waliiti. Yeroo tokko hammeenyi namaa akka jirutti ta'ee hammeenyi nama tokko hammeenyi nama lamaa hammeenyi garee wayii akka jirtu ta'ee kan Oromoo hidhaa jiru nama miti. Nama tokko nama lama miti. Dooktar Abiyyi miti. Pirezidaantii Oromiyaa Shimallis Addunyaa miti. Bara darbees Mallas miti. Adamsa Addofaa, Maammoo Mazanfir Misfaa, Mangistuu Hayilamaariyaam Leenjeesee. Mangistuu Hayilamaariyaam ni ajjeese. Inni gaafa Sinisaayyoo akkatti inni yaadu beeku. Guddinaa Tumsaa fa'aa, Mohee Abdoo fa'aa, Mallas miti ajjeese Mangistuu. Tasfaa'uun Camadaa fa'aa,
Nadhii gammadaa fa'aa ajjeese Abiyyi miti. Impaayerri kuni warra bilisummaa gaafatu abbaan fedhe dhufe ajjeesuun dirqama isaati. Impaayera kanatti fufsiisuuf jiraachistuuf. Jaallan keenya hidhaa jiran kuni hiree uumamaa ta'ee bara kana waan dhalataniif malee, bara kana waan jiraataniif malee, bara Haayile Sillaaseetu jiraataniif yookaan nama ajjeefu. Impaayeraa fi bilisummaatu uumaadhaan waliif diina. Waliin jiraachuu hin danda'an. Oromoon hidhamuu dhiisuuf impaayera Itoophiyaa kana keessatti yookaan gaaffii bilisummaa dhiisuuf. Gabrummaa fudhatee buluqa. Yoo bilisummaaf falmata ta'e immoo ajjeefamuu, biyyaa godaanuu fi hidhamuu fudhachuu barbaada. Waan haaraa ta'e miti. Jaallan keenya sin dogoggorre, impaayerri jaallan keenya hiitellee hin dogoggorre. Wayyaaneen gaafa gammoojjiidhaa dhuftu bara dargaggummaa isaanii kitaaba Maarkis Leenis jedhu dubbisanii impaayera Itoophiyaa kana diiguuf dhufan. Mallas fa'aa jechuudha. Gaafa dhufanii masaraa Minilik seenanii barcuma Minilik irra taa'anii ashaara Yohaannis achi jalatti argani. Ashaara akaakayyuu isaanii hojjete. Warra impaayera kana jira. Itti saalfatan. Sodaatan. Imaanaa akaakayyuu isaanii, imaanaa abbaa isaaniitu itti jira. Absiiniyaan impaayera kana ka ijaarte tola miti. Janna isaanii kumaatamaan itti fixaniiti. Janni isaanii kun gaafa impaayera kana ijaaruuf kufu ilmaan isaaf dhaamsa dhaammate qabu. Keenyas gaafa yeroon isaan gantee yeroon ta'u fiddee injifatamanii waan nu dhaammatan. Otu silaa namni takka yeroo tokko bakka du'ee ka'ee ol jedhee ka'ee nama gaafata ta'ee Leenjisoo Diigaafaa, Elemoo Qilxuufaa, Baaroonfaa, Taaddasaa Birruufaa bakka aarra nuti jiru kanatti ni gammadu moo ni qaana'u? Eeyyen ilmaan keenya har'a asumattan isin eegee ture. Har'a asuma dhaga'uun sinirraa mala ture jedhanii gammadu moo maal ilmaan keenya ammayyuu gabrummaa keessa jirtu jedhanii nutti qaana'u. Kana yeroo kaafnu hidhaa fi ajjeechaan nutti hadhaa'u hin qabu jechuudha. Fudhatachuudha. Impaayerri Itoophiyaa kuni yookaan nuti harka kenninee gaaffii bilisummaa dhiifnee akkuma paartiilee warra kaanii bajeta mootummaarraas fudhannee mirchaa boordiirraas fudhannee mana keenya kireeffannee ilmaan keenya guddifachaa bara shanii filannoo dhufuratti ispiikerii qabannee lallabnee jiraachuu impaayeratti madagnee araaramne asxeetti jechuudha. Asxeetti madagnee araaramne yookaan imaanaan nu jira
nus ala qabna ilmoo qabna oromiyaan irratti dhumamtu waanti fedhe haafu waan ni hafe haafu as'eetti araaramu nuyi as'een nurra dhumaati jennee waan jaallan keenya fudhachaa jiran kana Oromoon hundu accept godhe waan bilisummaaf kaffalamuu qaba barbaachisaa waan ta'e jedhee gammadee ilaalchifachuu qaba. Du'aa deemtaate warreen guutees tola nu benne jagna isaanii meeqa fixanii dhufaniiti hin bitan tola bilisoomuun akkasuma kanaaf hooggantoota adda bilisummaa Oromoo qofatu hidhaa jira. Kanammoo bara Piraayim Ministeer Dr. Abiy hin eegalamne. Hanga impaayirri kun diigamtutti yookaan ofii ufajjeessu jechuun maal jechuudha? Egeree isaanii, ilmaan isaanii, qe'ee isaaniif yaadanii akka warri Faranjii akka warri Ingilisi godhan. Ofirratti dammaqanii nu gadi kanaa achi barbaachisaa mirgi hiree murteeffannaa uummata hundaa haa kabajan jedhanii uf ajjeesanii impaayirri ajjeesanii jedhama impaayirri ajjeesa nama miti impaayirri ufii uf ajjeesee walqixxummaa sabaaf sablammootaa hanga mirga hiree murteeffannaa isaa kabajamuutti fudhachuu. Yoo isaan didan dhala keenyaatti dabarsinee harka micciirree mirga keenya kabachiifachuu. Filannaan inni sadaffaa gabrummaa fudhachuu. Gabrummaa immoo akkatti fudhatantu hin jirtu. Numiti ka jalqabe. Meebii bakka jalqabe meeyyuu wallaaluu dandeenya. Bilisummaaf falmu ka jalqabe aba olleeti. Maccaaftuu ramanneeti. Jaarmaa haa qabaatuun qabaatiin Oromoon gaafa irreen halagaa irratti fe'amee jalqabe falmachaa dhufe jechuudha. Abbaan kana murteedhaan duubatti deebisee namni dhuunfaadhaan ani hin falmadhu. Ani ni sodaa, ani naangamme, ani naga'e jedhee keessaa bahuu danda'a malee akka jaarmiyaatti, akka hoogganaatti falmii kana dhiisna jedhee murteessuu namni maandeettiitti qabu hin jiru. Mirgatti qabu hin jiru. Kaajee warri jalqabe lubbuudhaan waan hin jirre. Warri waan kana jalqabe irra guddaan isaanii lubbuudhaan hin jiran. Kana jaallan keenya gatii qabsoo bilisummaaf kaffalamuu qabudha kaffalaa jira. Nama tokko waliin diida bal'aa kana keessa oolurra firaashii seentimeetirii 90 Abdii Raggaasaa waliin mana hidhaa ciisuun akkam qananiisedha. Kanaaf waan isaan irra gahe akkatti amma isaan jiran dhugaa dhaban murtii dhabani jedhee waan hin tokko illee hin jiru jechuudha. Isaanii malu jedhan. Empire atsee waliin diinummaa qaban qabatamaan agarsiisa. Hojiidhaan agarsiisa. Ni diidanii asee. Kanaaf furmaanni jiru warri asee nu hidhanii mana murtii asee irraa hiika arganna jechuu otoo hin ta'in achitti illee yoo dhuman
Maybe boruan isaan ta'an hin beeku. Namni maniidhaati beekifamaa waan jiru. Homtuu ajaa'ibni jiru jechuudha. Kanaaf bilisummaan impaayirri waliin gaaf tokko buluu hin danda'an. Isa yeroo humna qabutu isa tokko cafaqee ajjeesee hidhee jiraachisa. Yoo humna qabaate dalagaa. Karaan keenya garuu karaa cubbuuti. Karaan cubbuu karaa warra hidheeti. Daandii asxee warra Itoophiyaatu karaa cubbuuti. Karaan cubbuu hanga dhumaatti ni injifatu. Yeroo famu humna qabu. Kan jaallan kiyyaa kan jedhu kana jechuudha. Kan biraa bara dheeraa dhabuunyee bolaan keenya bo'uu, ilmaan keenya bo'uu, warri nu dhalaniin ilmaan isaanii akkan ta'an jalatti ta'a. Amma chaapteriin haaraan eegalame. Chaapteriin kuni Minilik jalqabee waan hin fixiin qaba. Waan hin fixiin hafetu jira. Isa kana dadhabina Haayile Sillaasee fa'iin otu galman ga'iin hafe. Yeroon isaa gizeewu amma Oromummaa Yuudan jedhanii labsiidhaan kan ani Oromummaa kun dhiisne jedhu lafarraa buqqisaa ajjeesaa hidhaa godinoota Oromoo qabatamaan waraana Amaaraa irra qubachiisuu jalqaba. Godina Horroo Guduruu jaartee jaardagaa Amur Abee Dongoroo amma bulchiinsa Oromiyaa jedhanii waraana Amaaraa dhuunfatee jira. Godina Baha Wallaggaa Jidda Ayyaanaa Kiiramuu Limmu Eebantuun hangar buuteen mootummaa Oromiyaa jedhanii wallo akkatti inni jiru waliin quba qabna jechuudha. Wallotti Oromoo ka jedhamu dhaga'uun barbaannu ka jedhu waggaa 5 ta'e erga eegalamee jabina uummata sanaatiin dhaga'uunaa uummati sun akkuma ta'u ta'ee ammayyuu jira. Akkasitti waan Minilik otuun fixiin du'e waan Haayile Sillaasee jalaa hambise irraa hir'ise amma galmaan keenya gizeewu amuun Oromummaa Yuudan walga'ii irratti dabaabaa irratti jechuudha. Jedhanii duula guddaatu eegalamee jira. Kanaaf mootummaan Itoophiyaa giriin laayitii hundeera. Waraanni isaa duula kana tumurti. Jaallan kiyya kana falmuu fidhamuun isaaniif jannata. Akkas ta'utu nama gammachiisa. Oromootu ayyaanatu. Nama akkasitti isaan falmu qabuun irra jira. Warra isaaf du'utu jira, warra isaaf hidhamutu jira, warra isaaf beela'utu jira. Kanaaf kana hambisuuf Oromoon
fala qaba. Fala qaba. Tokko diversity Oromoof kabajaa kan amantaa, kan gosaa, kan gitaa, kan ganda dhalootaa kuni keessa isaatti. Halagaa waliin, hariiroo halagaa waliin, impaayera waliin gaafa qabaatu gurguru. Isa kana keessa isaa qulqulleeffachuudha. Lammata humna isaa sirriitti beekuu qaba. Humna isaa humnaa olis miti, humnaa gadis miti, humna isaa sirriitti beekuu qaba. Oromoon otu silaa humna isaa sirriitti beeke gaanfa Afrikaa kan laraaseeti galaana dhimbiibuu danda'a ture. Haga gabu otu beeke. Maal gochuu akka danda'u otu beeke. Humna ofii wallaaluun akka gaalaa ta'uudha. Gaalli garaana nyaata yeroo baay'ee yeroo darbisa dhugaan sinitti. Gaala guddaa mana ga'u san daa'ima xiqqootu jilbeeffachiisetti fe'ee gara barbaadetti oofu. Amma ga'u waan hin beekneef. Oromoon humna isaa beekuu qaba. Gaanfa Afrikaa kana maal gochuu akka danda'u beekuu qaba. Kanaaf ammatti ka jiru. Ammatti ka jiru impaayera Itoophiyaa kanaa waliin araara tokko malee kafalmaa jiru adda bilisummaa Oromooti. Kanaaf mootummaan araara malee itti duulaa jira. Hanga impaayerri kun hin jijjiiramnetti Daawud ibsaa dhaqee jechuu ga'ellee Oromoo ajjeesuun itti fufa quba qabaadha. Jawaaroo dhaqellee itti fufa. Marroodoo dhaqellee itti fufa. Nama miti kan nama ajjeesaa jiru. Nama tokko miti kan nama ajjeesaa jiru. Sirna Oromoo irratti ijaarame sanatu Oromoo ija banate yoo ajjeese malee jiraachuu hin danda'u. Nama jijjiiruudhaan Itoophiyaa amma jirtu kana boru ganama ajaa'ibni tokko dhalatee Daawud ibsaa bakka Abiyyoo bu'e Oromoo ajjeesuu fiduun itti fufaa jira. Dubbiin waan namni tokko qajeelloo yaaduu fi jalloo yaaduu miti. Hundeerraa Oromoo dhabamsiisuudhaan ka ijaaramte Oromoo dhabamsiisuudhaan ka jira. Kun diigamuu qabdi, baduu qabdi jechuudha. Oromootu balleessuu qaba. Sabni hunduu akkuma Oromoo qe'ee isaa irratti, biyya isaa irratti, abbaa isaa irratti yoo fedhe tokko ta'ee, yoo fedhe immoo bilisoomee biyya ta'ee jiraachuuf mirga qaba. Kana immoo qabsootu fida. Qabsoo kana immoo jaalala biyyatti jira. Oromoon itti jiraachuu. Hir'ina fedhe yoo qabaanne. Hir'ina fedhe yoo qabaanne itti jirraa, qabama jalaa oolleerraa, yaaddessineerraa, yaaddessaas jira. Keessa keenya immoo ilaallachuu qabna. Haasaan dheeressanitti fakkaata. Haasaa akkasii haasa'een beeku ture. Kan biraa
garummaatti hin deemaa jira. Waan jaallan kiyya, obboleeyyan kiyya, ilmaan kiyya, Oromoo hundaan na qaqqabsiistan waan tokko isinitti hima. Oromoon na dhaga'e. Barat ilmaan kee barsiisi. Horat kee abbaa kee irratti badhaa waan horii baay'atu. Amantaa kee jabeessi. Gosa kee jaalladhu. Uummata ollaa kee Amaara, Tigree, Sidaama, Walaayitaa tun jedhee hundumaa jaalladhu. Halkan tokkoof garuu eeboo kee kadhachuun irraa mati. Eeboon kee karan qabu taanaan ulfina hin qabdu. Ani abaluun lolii abaluun waraana isin hin jedhu. Eeboo kee kadhachuu hin irraanfatiin. Warra eeboon isaanii kara qabuutu ulfina qaba. Nagaan waciitii dhadhaa keessa hin jiru, afaan taankii keessa malee. Afaan taankii caalaa waciitii dhadhaatu lola harkisa. Namni utaalee afaan taankiitti harka kaa'u hin jiru obboleeyyan. Warri qawween isaanii kaalee barii gurguddaa ga'een isaanii nagaadha. Isintu beeka. Jaalodhaan fa'aa beektan. Dooktar Shukkuutti fa'aa beektan. Biyyi isin jiraattan kun qawween isaanii kaalee barii isaa gurguddaa. Qe'ee isaanii garuu kasan jiru. Kanaaf hundumaa hojjedhu, hundumaa godhi, baradhu, barsiisi, horii badhaadhi, adaraa eeboo kee kadhachuun irraa matiin hin jedhaa. Haasaanis na jalaa badeeran itti fakkaata. Waan na affeertaniif, waan na kabajaniif waaqni qajeelfina isinii baa kennu ulfaadhanaa jiraadha. Tole, Jaal Koroneel Gammachuu fayyaa ta'e ulfaadhu halkan teessee yeroo sanatti waan si gaafanne fudhattee ibsa bareedaa kan nuuf kennu keetiif fayyaa ta'e galatoomi. Akkamiin gaggeessitan Jaal Gammachuu? Tole. Hayyee Jaal Gammachuun illee maqaa koree kutaalee Noorz Ameerikaa koree qopheessu kanaatiin irra deebiin galati kee bilisummaa haa ta'uun jedhaa. Waaqayyo si haa tiksu. Sa'aatii dheeraa si keenyee si biraa lafti bari'uu ga'eera. Garuu wareegama kana caaluu kafalteetta. Kanaaf hedduu hin gaabbinu. Hedduu galatoomii Rabbis ni waliin haa ta'u. Akkasumas jaallan ati biraa baates Waaqayyo guyyaa tokko ifatti isaan baasa jennee abdannaa. Nagaan bulii, nagaan of dhaamii, fayyaa ta'e. Fayyaa ta'e, jaarsana nagaatti. Hayyee jaallan fayyaa ta'aa obsa keessanii fi Koroneel Gammachuun haasaan harkaa badeera jedhe garuu haasaan galchuu utuu itti fufee jennee irra ta'e sagantaa kana guutummaa isaa fudhachuu danda'a. Gara sagantaa keenyaatti deebinaa sila waan irraanfadhe jaallan maqaa yeroon tarrisuu jaalli tokko leetii seenii natti fakkaata. Jaal Qajeelchaa miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Torontoo irraan illee kora kanaaf nu gidduu jira. Booda irratti akkuma sila maanguddoo tarrisee innillee dhaamsa nuuf qabaa. Baga nagaan dhufte Jaal Qajeelchaan. Ammas duudaan gara Jaal Yaddiittan dabarsaa. Egaa ergaan kun hirmaattota kora kanaa duwwaa utuu hin ta'in addunyaa guutuutti ergaa saba Oromoof darbaa jirudha. Ergaan konferensii kanarratti darbu. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo bakka bu'uun Jaal Yaddiin dhaamsa dhaabaa nuuf himaa. Jaal Yaddi. Tole, fayyaadhaa baga nagaan deebinee ol agarree.
uummata keenya naannoo Minneapolis, jaallan keenya kan kutaalee Kanaadaa fi US irraa dhuftan, akkasuma kanneen Awurooppaa irraa dhuftan, kanneen Awustiraaliyaa irraa dhuftan, hundi keessanuu baga nagaan dhuftanii baga nagaan wal agarreen jechuu barbaada. Isa kanatti aansee har'a hoggaa 50 deema adda bilisummaa Oromoo qabsoo kana eegee galee adeemsa kana keessatti warri har'a hogganoota dhaaba kanaa, miseensota dhaaba kanaa, uummata Oromoo, deeggartootaa fi uummata Oromoo qabsoo isaan godhaniin wareegama isaan kafalaniin as geenye. Kanaafuu wareegamtoota keenya hoggayyuu yaadachuun nurra jira. Har'allee waltajjii kanarratti ni yaadanna. Guutuu akka illee isin dagachuu hin dandeenyu kan jedhu san dhaamsa dabarsuu barbaada. Katti aanu jaallan keenya Hayyuu Durees dabalatee gurrarra ture ammallee gurri isaa sanuma. Jaallan keenya hogganoota keenya miseensota Shanee Gumii, miseensota Gumii Sabaa, qondaalota qeeroodhaa kan nu wajji waajjira san keessatti hojjechaa turan, waajjira adda addaa keessatti hojjechaa turan, miseensota keenya, deeggartoota keenya, ilmaan Oromoodhaa kan maqaa dhaaba kanaatiin mana hidhaa keessatti dararamaa jiran, isaanillee gootota keenya, isaan hidhamuudhaan qabsoon kun as gahe, isaanillee bakka jiranitti kan daganne ta'uu asumaan dhaamsa maqaa kora kanaatiin dabarsuu barbaada. Haala waliigalaa uummata keenyaa, haala qabsoon keenya keessa jiru, haala dhaabni keenya keessa jiru bal'aadhaa garuu gaggabaabseetiin yeroon isin dabaree waan jiruuf namni biraas waan dubbatuuf gaggabaabsee dhiyeessuu yaalaa naa obsaa. Uummanni hin jaaramin tokko, uummanni fiitis hin jaaramin, uummanni jaarmaya siyaasaa qabsoo gaggeessuuf hin qabne akka uummataattu akka sabaattu jiraachuun isaa gaaga'ama jala jira jechuudha. Qabsaa'eetis bilisoomuu hin danda'u. Kanaaf jaarmaya siyaasaatii alatti addunyaa kanarratti namni akka Oromootti gabroome kan bilisummaa isaa goonfate hin jiru jiran. Kana Oromoon dhugaa ifitti himuutu irra jira. Ifitti himuu fudhachuu qaba. Har'a uummanni Oromoo dhaaba adda bilisummaa Oromoodhaa kan akeeka ifaa qabu. Ka saba kanaa bilisummaan gahuu qaba jechuudha. Jaarmaya kana Oromoon jalatti hiriiree yoon qabsoofne akkatti bilisummaa argannu hin jiru jaran. Jaalannus jibbinus jaarmaya kana jalatti gurmaa'ee Oromoon dhaabbatee ka'ee sosso'ee qabsoo gaggeessee bilisummaa isaa goonfachuutu irra jira. Kanaaf ilmaan Oromoo hunda bakka jiranitti wanni dhaamnuuf yeroon isaa gahe, yeroon jaarmee kana keessatti jaarmee kana jalatti hiriiranii qabsoo tana finiinsanii galmaan itti geenyu har'a murtiin isaa gahe jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoo hundinuu jaarmee kana jalatti hiriiranii jaaramanii qabsoo kana keessatti dirqama akka fudhatan maqaa adda bilisummaa Oromootiin nama Oromoo hundaafuu yaamicha goone jechuudha. Uummanni Oromoodhaa jaarmaya kana jalatti hiriiree qabsaa'uu dhabuun isaa waan isa dhabsiise hedduu qabaa beektu. Qabeenya isaa, humna isaa, dandeettii isaa, heddummina isaa inni kun humnatee humna jijjiirama fidu akka hin taane taasise jechuudha. Faffaca'inni amma Oromoon keessa jala jirtu jechuudha. Jaarmee kana jalatti hiriiranii qabsaa'uu dhabuun humnatee humna jijjiirama biyya sanitti fidu, humna jijjiirama Oromootiis argamsiisee biyya san keessatti illee silaa jijjiirama fidu ta'uu santu isaan keessa jechuudha. Alagaa biratti illee xiqqaate beekaa Oromoon. Har'a alagaan nu tuffachaa jira. Takkaa alagaan akka har'a Oromoo tuffatutti tuffatee hin beeku Oromoodha. Finfinnee keessatti afaan Oromoo haasa'uun sodaadhama namni lama. Tuffiin xiqqeenya kanaa olii Oromoo ni jira. Hoggaa 50 qabsaa'ee kana waanuma Oromoon hundi itti yaadu qabu.
Uummanni ollaa keenyaa kan biyya san keessa jiru sabaa fi sablammoonni abdiin irraa qabaniitullee har'a abdiin irratti horachuu irraa duuba deebi'aa jiran. Tarii uummanni kun humna qabaa, humna ta'a da'anii bilisummaa isaaniitiif illee nu abdatanillee har'a abdiin isaanii wanta ta'ee jira jechuudha. Inni kun hundinuu qabsoo kana miidha, Oromoo miidha. Gabrummaa jala nu tursiisaa jechuudha. Kanaaf murteessaan jaarmaya bilisummaa saba kanaa, walabummaa Oromiyaadhaa argamsiisuuf mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo kabachiisuuf jaarmanni dhaabbatee jiru adda bilisummaa Oromoo qofarra. Akeekni Oromoodhaa eega kana ta'e jaarmaya kana cinaa hiriiruun dirqama. Kana dirqama akka dhaabaatti dabarsuu barbaanna. Oromoon bakka jiru sossoo'ee jaarmaya kana jalatti hiriiree qabsaa'utu irra jira kan jedhu san dhaabni keenya hundeen barana dabarsuu teenyu kana jechuudha. Lama. Namni ifiifis hin jaaramin keessattuu namni biyya alaa jiru kun jara namni tokko waa takkan fidu hanqa fedhe jabaa haa ta'u uuma namni tokko dalagu dalaga. Ilmaan Oromoo biyyaan baa jirtan jaaramuutu irra jira jechuudha. Yoo hin jaaramne mirga keessanuu falmuuf hin dandeessanii bara. Nutillee yoo jaaramtan isin dhageenyaa beekaa. Yoo humna qabaattanii jaaramtan nurratti illee dhiibbaa qabaattanii isinillee dhageenya. Tokko tokkoon dhaabbattanii feesbuukii fi yuutuubii duuba teessanii dubbachaa ooltan isin dhaga'uuf hin teenyu isin dhageenyu. Wanni isin fiddanillee hin jiru. Bu'aan isin agarsiiftanillee hin jiru. Kanaaf namni bifa adda addaatiin koominiitiidhaan jaaramee biyya jiru keessatti Oromoon mirga isaa falmachuu akeekni immoo irratti jaaraman akeeka adda bilisummaa Oromoo qabatee deemu kana jechuudha. Bilisummaa saba keenya walabummaa Oromiyaadhaa argamsiisuudhaaf jiru. Waan ijaaramaniif, waan akeeka qabaniif, waan hojjetan waan beekaniif gargaarsa guddaa kana dhaaba keenyaafis koominiitii naannoo kanaatiif illee gumachaa jiran jechuudha. Kanaaf uummanni keenya bifa jaarmaya adda addaatiin biyya alaatti warri jirtan, warri biyya keessa jirtanis jaaramtanii bakka jirtanitti mirga keessan falmuu reefu jaalgammachuun himee jira. Haala uummanni keenya keessa jiru. Roorroon uummata keenyaa daangaa dabartee jirti amma. Himullee nama dhiibdi. Akkatti himullee hin beeknu. Uummanni keenya rakkoo akka amma keessa jiru kana mootummoota nu gabroomsaa turan kan dabalanii dhufan tokkolleenu sadarkaa irra ga'e kan hin geenye uummanni keenya. Gabrummaa hammanan jenne dararaa hidhaa ajjeechaa salphina hammanan jenneetu uummata keenya irra gahaa jira jechuudha. Waggaa afran kan akkasuma dhaaba keenya irrattis dararaan guddaan waggaa afran kan nurra ga'e jechuudha. Jarri bar mee isin himuu
adda bilisummaa Oromoodhaa caccabsinee laamsheessina tokko. Yoo dandeenye ni dhabamsiifnaa yaanii murteeffatanii jiran walgeerra murteeffatan kana. Gaafa dura biyya seennee barkuun isuma santu deemaa jira jechuudha. Garuu nu hidhaniis nu jeesaniis qabsoo keenya hidhuu hin dandeenye. Akka keenya kaaneef hidhuu hin dandeenye jechuudha. Warri kun waan inni nu hidhaniif jibbansa biraatiimi. Wanni afaa irratti bobba'aniif. Namni hin jaaramin, namni jaaramee siyaasaa hin qabaanne, namni hoggana hin qabaanne akka isaan jala gaboomuu beekanii nu reebanii bar waan biraatiin nu reebanii jirrini. Oromoon akka jaaramee siyaasaa hin qabaanne, Oromoon akka hoggana hin qabaanne, Oromoon akka waraana hin qabaanne kanaaf nutti bobba'anii. Waan jaarmanni ta'e waan beekaniif. Kanaaf wanni nu baasu maali kana keessaa kan jedhu qabsoo malee wanni biraan jiru jiran. Karaa nagayaa fi biyya galuu tana tan gartee akkanatti amma ittiin nu yakkan kana beektu ittiin nu yakkaa jiranii. Jara kanaa wajji nuti guyyaa tokko nagayaan bulleen beenu jiran waggaa 4 eega gaafa biyya san osoo hin galinuu jalqabne takkaa jara sanii wajji nagayaan oollee bulleen beenu harbuma keessa jirra eega gaafa biyya dheenii salmaan wal lolaa baane osoo wal lolluuti hidhamnee osoo wal lolluuti dhumaa jirra jechuudha. Bakka nagayni jirutti nagaya jettan nagaya nuti harkaatu hin jirru isiniin nurraa dubbatamoo nagaya jee. Silaa filmaata qabaanne hogganni 2018 biyyan galuu beetanii filmaatuma xiqqoo tokko kanarra wayyaa silaa qabaanne hin gallu ture. Ka biyya dhibee nu galche uummata Oromooti ka dura. Ka lamadaa hireedhaan qabne nuti gaafa sanitti hiree biraa. Osoo beeynuutti itti deemne jechuudha. Osoo itti beeynu osoo asmaraa hin ka'in. Garuu gallee uummata keenya keessatti qabsicha kana deebifnee uummata keessatti qabsooynaadha. Takkaa karaa nagaatii fi waan isin amma haasoftan kana nuti irratti mareenneetu hin beennu. Akkamii qabsoo kana itti fufnee uummata kana bilisummaan geenyaadha. Halkanii guyyaa hojjechaa baanne. Kanaaf uummanni keenya akkasitti hubachuu qaba kan jennuuf sanii jechuudha. Oromoon takkaa mootummaa qabaatee hin beeku beektanii. Eega gabroomne takkaa mootummaa hin qabaanne nuti. Qabnaa mootummaa. Duuba kamiitu amma nu iraarsaa jiru kun mootummaa keenya qabette. Kuni mootummaa Oromootiin jiran. Afaan faajjii kanan fudhatina. Mootummaan Oromoodhaa hin jiru. Mootummaan Oromoo bulchu hin jiru. Kan nu bulchaa jiru sirna gabroonfataatiin nu bulchaa jira. Kan uummanni keenya beeku irra jira jechuudha. Oromoon gaafa bilisoome qofa mootummaa isaa qabaata. Osoo gabrummaa jala jiru Oromoon mootummaa qaba jechuun bar kana jechuun qabsoon godhinaa jechuudha jiran. Isinii gala akkasitti. Hin qabsaawinaa gala harka kannaati ta'aa jechuu isaaniiti. Salphatti ilaalina. Takkaa haasa'u magartee akkanumatti dubbatametti ilaalina. Wanni hanqarraa gootan, wanni hanqammaa godhu jirtan kun sirrii mitii nuun jechaa jirani. Qabsaa'uun sirrii miti, qabsaa'uun qabdan nuun jechaa jirani. gaafa biyyatti galle daandiin qabsoo kanaa karaa irraa jallatee ture jechuudha. Akkamma jedhan kanatti. Mootummaa Oromootu biyya jira. Bar sadarkaa qabsoon addi bilisummaa Oromoo gaggeessu. Gahee dhumee asirratti. Qabsoo dhaabaan nuun jaachaa turanii jechuudha.
Inni kuni akeeka warra OPDO qofaa miti jechuudha. Akeeka warra kana dura nu gowwoomsaa turan, ka deebi'anii nu gowwoomsuu barbaadan, akeeka mootummoota ollaadhaa ka dantaa biyya san keessaa qaban, ka isaan kana hundaati. Jarri kun hundinuu Oromoon barbaadan, biyya isaatii fi qabeenya isaa barbaadu. Irra dhumuu ta'anii beeku jarri kun. Wanni Oromoon irraa ilaaluu qabdan. Kana beeknee irra dhumnee saba keenya bilisoomsinee Oromiyaa fi harkatti yoon galchine gidiraan nama keenyaa kun dhaabbachuuf hin taa'u Oromoo. Karaan tokkichaan ummanni keenya rakkoo amma keessa jiru kana keessaa baraaree akka uummataa jiraachuu danda'u yoo bilisoomee Oromiyaa walaba harka isaa galfatee achi Oromoon biyya sanatti nagaan jiraachuuf hin taa'u jiran. Kanaaf akeekni keenya akka adda bilisummaa Oromootti ifaa fi qulqulluudha. Addi bilisummaa Oromoo akeeka isaa ka ganamaa bilisummaa saba keenyaa walabummaa Oromiyaa argamsiisuudhaaf mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo kabachiisu. Akeeka kanarraa dhaabee kun takkaa sossoo hin beeku jechuudha. Warri akeeka kana dabsuu barbaadan rakkoo qabdan irraa dhaabbadhaa jennaan. Akeekni kun akeeka sabaati. Ka akeeka kana dura dhaabbatu diina qofa malee nam tokkolleen ka mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo kabajamuu qaban jenne Oromoon rakkoo biraa qaba jechuudha. Kanan dhagayinaa isin jechuu barbaannaa jechuudha. Oromootu Oromoo lolaa maal jechuudha? Oromoo loluu eessa jira? Oromoon nagaan waliin jiraachaa jira. Akkamiin lola Oromoon? Ka waliin lolaa jiru nu bar mootummaa gabarampootaatiin lolaa jirraa jiran. Oromoo lolaa hin jirru. Bara arra mootummaa qofaami bara faannoon lolaa jirra. Oromoodhaa kun. Waraanni mootummaadhaa Oromoodhaa. Bara akeeka mootummaa sanii akeeka gabarampootaatii fudhatee deemu jira. Maal jechuudha? Namaami kololluuni bar sirna kololluuni. Obboleessi kee yoo sirna san fudhatee sirna sanii wajji dhaabbatee qawwee hidhatee si ka mirga uummataatiif falmu gaara barbaadee dhufe. Nijjeefta malee dura obboleessa keetti dhiifta. Oromoon akkasii yaadu qaba. Oromoon lolaa jiru kuni jechi kuni akkuma jecha kaanii sani hin qabsaa'in haadha dubbiin. Hin lolatin haadha dubbiin. Yoo lolachuu baanne yoo qabsaa'uu baanne bar jaallan arra mana hidhaa jiran kuni tokkoon isaanii waan kana dhiisaa isin gabbaafna jechaa ni jirani. Asuma dhumnu malee baanuu jaan ifiyaachis harka kannine Oromoo harkan kan hiriifnu jaaniiti maniidhaa san keessa rakkachaa jiran. Kanaaf Oromoon Oromoo lolu hin jiru. Haasawa akkanaa kana irraa if eeguu barbaachisaadha. Kaan faashina amma dhiyoo kana deemu tokko qabsoo hidhannootii fi qabsoo karaa nagaa. Qabsoon hidhannootii fi qabsoon karaa nagaa waliin faalleessine takkaa waliin faalleessu. Warra isa kana haasawuutu wal faalleessuu barbaada. Kanaaf gabaabatti wanni jennu qabsoo hidhannootii fi qabsoo karaa nagaa jettanii qabsoo lamaan kana jidduu danqaraa kaa'uun takkaa keellaatti tolchuun qabsoo bilisummaa Oromootiifis faayidaa hin qabu, uummata Oromootiifis faayidaa hin qabu.
yoo balaa fide malee furmaatan ta'uu warri kanaan deemtan ibiddaan taphachuu jirtan waan kanarraa dhaabbadhaa jennaan. Oromoon bakka jirutti waan kana dura dhaabbatee dhaabsiisuu qaba. Calliftaniin eegina jiran. Kun mirga keessan, kun qabsoon keessan, abaa'oon keessan, waboon keessan. Warra akkasiisaniin kana duraas itti milkooyne, ammaas itti milkooytanii, fuulduraas itti milkooytanii. Irraa dhaabbadhaa saba keessanii jecha waan sabaa fi waan qabsoo uummata Oromootiif bu'aan qabneef dhimma kanarraa dhaabbadhaa jechuudhaan barbaannaa jechuudha. Gabaabatti balaan deema kun balaadha. Irraa dhaabbachuu qaba namni. Bakka jiru namni qabsoo waan itti jiru hojjechuu. Qabsoon jihaa hundaan gaggeeffama. Yeroo takka tokko walirra dhageetti qabaachuun ni jira. Akkasiis ta'u kaan dhiiseetiin kanumatti jalan deeme jettu kasaartee beekate. Hin dalagoonni akkasii. Qabsoon kan dippiloomaasiitis, kan karaa nagayaatis, kan jaarmiyaatis, kan fincilaatis, kan waraanaatis, kan dippiloomaasiitis hundi gaggeeffamuu qaba. Karaa salphaamaa barbaaddan. Karaan salphaan bilisummaan nama geessu hin jiru. Kana filatu nama qabsoon barbaanne, nama qabsoo godhuun barbaanne, karaa gabaabaa waan sabni hin barbaanne barbaadu. Kanaaf inni sun balaan deemaa warra waan kanaan deemtan isa kanarraa dhaabbadhaa jechuu barbaanne jechuudha. Hojii adda bilisummaa Oromoo biyya keessatti itti jiru. Waajjirri keenya cufamullee takkaa dalagaan waajjira keenyaan dhaabbanne beektu. Mana waajjira godhanneetu hojjechaa baane. Warri amma hojjetanis biyya keessa Oromiyaa guutuu keessatti mana isaanii waajjira godhataniis hojjechaa jirra. Waajjira gullalleetii fi waajjiroota godinaalee keessatti sirnaan banneetu cufame fi saamame. Garuu hojiin keenya takkaa dhaabbatee hin beeku. Namoonni tokko tokko abaa'oon maal irraa galmaa'ee qabsoon karaa nagaatu hin jiru maa galmaa'ee jaan. Wannummaan guddoon tokko wanni dhaabni kun injifannoolee cucculuqoo kana dura fidan hundarra wanni guddaan eega biyya galee dhaabni kun sirnaan galmaa'uu san wanni guddaan dhaaba kanaaf. Oromoon kana hubachuu qaba. Dhaabni kun sirnaan biyya sana keessatti galmaa'u jechuun waan laafaa miti. Abaa'oo meeqaatu biyya alaarraa gale? Maal irra guddaa Minnesota tolfamee maa calliftan? Jaarmanni maqaa abaa'ootiin deemu abaa'oo nuti beenu tokkichaa kana malee jaarmanni tokko biyya san keessa hin jiru. Jiraachuuf illee hin taa'u. Yoo haalli biyya sanii jijjiirame malee. Jaarmanni Oromoo fi qabsoo Oromoo bakka bu'ee biyya sanitti Oromoo saba Oromoo bakka bu'e adda bilisummaa Oromooti. Fi kaafaa'u. Embaasota biyya ambaa jiran kana hunda guyyaan qunnamna. Biyya keessatti dhufaniitu waajjira keenya nu qunnamu. Warra hojjetuutu jira. Ameerikaan, UK, hunda isaanii Germany, Sweden. Dhaabbataanii qunnamtii isaanii wajji qabna. Qabsoon Oromoodhaa, gaaffiin Oromoodhaa. Yoo deebisaan arganne isa kana keessatti abaa'oon bakka Oromoo bu'ee yoo qoodarraan fudhanne biitti sun nagayaan jiraachuu hin dandeessu kan jedhu uummata addunyaa fudhachiifnee jirra. Nu achitti wanni nuti keessa hin jirre tokkolleenu bakka sanii akka sossoo hin dandeenye isa sanarra hojii biyya keessatti hojjetamuun fudhachiifnee jirra jechuudha.
warri alarraa dhufu kan mootummaa isaanii bakka bu'ee Itoophiyaa dhufu osoo waajjira keenya takkaas mana Hayyu Dureenaan warra nuti isaaniif ramanne osoo hin dubbifne ka deebi'e tokkollee hin jiru jechuudha. Qunnamtii dhaabbata qabna, yaada keenya ni eeffanna, waliin mari'anna, ni gaafatu. Irra guddaa amma wanni isaan itti nu dhiiban karaa nagayaa kana. Kanaas hubachiisaa jira jechuudha. Ittiin dhufa booda. Mariin jaan kun kanatti amma achi nu dhiibaa jiran kan ammoo hin fudhanne sanatti simaa jirra. Jarattis dubbataatu jiranii inni kanaa jechuudha. Karaa biraatiin gaafa biyyatti galle wanni guddaan tokko ka goone caasaa keenya bakka deeffanne Oromiyaa guutuu. Oromiyaa qofallee mi beektu Walloo Matakkal waajjira qabaachaa ture nuti. Kamisee everywhere. Caasaan keenya hamma sanitti diriirfamee hojjetamaa jira jalaan. Qeeroon hanqi waraana dhaqe. Hanqi hafe abaa'oo jalatti hiriireeti qabsaawaa jira jiran biyya keessa. Hojii dhaaba kanaaf fudhatee hojjechaa jira jechuudha. Karaa kanaanis hojii keenya jabeeffannee, caasaa keenya jabeeffannee, Oromiyaa keessatti gaagaamni akka hin dhufne. Namni jaaramee sirnaan jaaramee wal eeguun, wal tiisuun, Oromiyaa tiisuun jabaatee itti fufaa deemaa jira jechuudha. Wanni tokko kaan guddaan mircaa boordii wajji hariiroon amma qabnu xiqqoo wayyaadha. Osuma dhiibbaatti goonu, osuma halkanii guyyaatti deddeebinu, hidhamtoota keenya koreen jaaramtee akka waan kana deemanii ilaalan kan jiru dirqiin fudhachiifnee koreen sun jaaramtee mana hidhaa Oromoon keessa jirtu hunda dhaqanii Oromoo laalanii arganii akka Oromoon miseensi dhaaba kanaa hoogganni dhaaba kanaa heeraa fi sirna malee biyya san keessatti hidhamee dararamaa akka jiru. Koreen sun mirkaneessitee dhuftee warra human right warra boordiitiifis gabaaftee har'a keeziin abaa'oo piipiin kaja'u kuni akka guddatti fudhatamee ilaalamaa jira jechuudha. Nuufi mootummaa jidduu rakkoo guddaan akka jiru sadarkaa addunyaatti beeksisaa jirra. Hidhamtoota keenya akka gadhiisan iyyataa jirra. Kun hundinuu hojii biyya keessaa hojjechaa jiru jechuudha. Kaan hidhamtoonni keenya kuni beetu mana hidhaa kana hunda Oromoon akka jirutti hidhamee jira. Jimma irraa fidanii asitti hidhan. Walloo irraa fidanii asitti hidhan. Harar irraa fidanii asitti hidhan. Bakka hidhamu kana qondaalota keenya, hooggantoota keenya, miseensota keenya bakka jiranitti hidhan. Nama isaan beekuun qaban. Ba'aan eenyurra bu'e? Dhaaba kana irratti bu'e jechuudha. Hooggantoota keenya, qondaalota keenya gargaaree ijoollee Oromoo naannoo biraa irraa fidanii hidhan dhiifna. Hin dhiifna. Garaan illee hin danda'u jaallan keenya illee kan godhan jechuudha. Ba'aan kun hundi dhaaba kana irratti dhaabbataan dalagaa dhaabbataa ta'eeti itti jirra jechuudha. Isaan tajaajiluun nyaata isaanii, fayyaa isaanii, mana hidhaatti akka bahan halkanii guyyaa namatti ramannee jaarmoota adda addaa addunyaa irratti jechuudha. Jireenya isaanii maatii isaan dhiisan tajaajiluun inni kun hundinuu dalagaa dhaabbataa namatti ramannee namoota hedduutti ramannee dhaabbataan hojjechaa jirru jechuudha. Uummanni keenya kanallee nu hubachuutti hin jiru jechuudha. Ba'aan kun hundi nutti deebi'ee dhaaba kana irratti deema. Kun dalagaaf danda'e biyya san keessattis amma hojjechaa jirru jechuudha. Kanaaf isinirraa hin gabaabsaa wanti dheertuudhaati biraan kukkutaa. National dialogue marii hunda hammatu. Addi bilisummaa Oromoo marii mootummaan kun deemuun rikogonaayizuun goonu nuti fudhachuu miti. Dhaabbiin keenya akkasitti beekaa uummanni keenya. Rikogonaayizuun goonu marii isaan deemaniin kana hin fudhannu nuti. Akkasitti akka dura dhaabbannu sitti himnee jira jechuudha. Mariin mootummaan itti jiru kun kan komishinatti ijaaree deemu kun marii sirnaa, marii haqaa, marii hunda hammatu waan hin ta'iniif marii jalqabummaan isaatu badii ta'eef. Kanaan uummata keenyaaf afaan jeessanii rakkoo biraa keessa naquuf kan deeman malee dhugaan marii kanaaf kan ittiin deemne ta'u hubachuudhaan adda bilisummaa rikognaayisuun goonu jechuudha marii isaanii kana. Mariin akkamitti gaggeeffama kan jennu dhaabbii ifa qabna.
dhaabbiin ifaan keenya kabarruunis jaarmoota biraatiinis 10 irra walii gallee irratti hojjechaa jirru. Kokas nama jaarmaa 10 kajaarree jirru. Warra addunyaatiifis kan hubachiisaa jirru. Kan duraa hidhamtoonni keenya haal duree tokko malee namni Oromoo maqaa abaa'ootiin hidhame hundinuu guyyaan tokko sombul akka gallakkifamu. Waajjiraaleen keenya akka jirutti kasaamamees bakka deebi'ee waajjiraan keenya banamu. Addi bilisummaa Oromoodhaa bilisa ta'ee biyya san keessatti bakka inni barbaadutti sossoo'uun akka labsamu, akka dhugoomu. Mariin sun akkaataa itti gaggeeffamu, nama marii san gaggeessu, qajeelfama marii san itti gaggeeffamu, wanni hundinuu marii hunda hammateen kan murtaa'uu qabu, kan namni tokko nu murtaa'uu hin dandeenye jechuudha. Instituushinni biyya sanii hundinuu kan nu hundaaf walqixa ta'uu qaba jechuudha. Waliigalan mootummaan kun akka amma jirutti osoo hin ta'in gad deebi'ee nu wajjin walqixa akka paartii tokkotti yoo dhiyaatee waliin teenyee iskiraash irraa jalqabnee marii kana qopheessine qofa marii akkasiisan keessaa qooda fudhanna kan jiru dhaabbii keenya jechuudha. Mootummaan akkuma itti fedhetti tika qabatee, dinagdee qabatee, waraana qabatee waliin marii goonaan tapha ijoolleeti jiran. Mariin akkasii addunyaa irra hin jiru. All inclusive mariin kan jennuun daayiloogiin walqixa taa'ee namni takkaa yoo inni dhufee biyya san qabatee takkaa immoo instituushinni jennu kuni mariidhaan humna nuti itti ramannutti ramadamee hundaaf akka amma reefu jaalgammachuun kana abbaa fedha ajjeesaa abbaa fedha qabaa hin jirre kana jechuudha hin ta'u. Kanaaf naashinaal daayiloogiin yoo bifa saniin kan gaggeeffamu ta'e qofa keessaa qooda fudhannaa bifa saniin yoo ta'e Oromoof bu'aa qaba itti seenne jechuudha. Ka amma himamu kun harka kannaadhaa beekaa. Kan amma addunyaa irra deemee himamu kun hiikkaa biraan qabu kun. Marii goonaa jalqisoo maarreen tun hiikkaan qabdu. Kaan warra shororkeessaa jaangirraa shororkeessummaa akka kaasan warri waraana hidhatee jirus woboo dabalatee akka irraa qooda fudhatan haal duree tokko malee isaanillee dafanii lolli dhaabbatee akkaataa itti mariin kun itti jalqabamu yoo ta'e qofa dhaabbiin keenya kana dogoggora keessan seenaa namni keenya jechuuf jenne. Yoo kun hin taane nuti mariin keessatti qooda fudhannu hin jiru akkasii qofa qabaadha. Akkanuma marii yaanii mataa isin ofisin irraa ifee eegaa jechuuf jenne. Karaa xumuraattiin deemaa waggaa 4 kana dhaabni kun waan hedduu keessa dabre. Waggaan 4 dabre kun waggaa 100 nutti ta'e beektu. Dararaa hedduu keessa dabarree uummanni keenya obsa qabaatee miseensi keenya obsa qabaatee deeggartoonni keenya obsa qabaattanii keessattuu hoogganni keessan waa hedduu isinitti himuu didee isinirraa dhooyisnee dukkana keessatti kan isin dhiifne dhaaba keessan kanarratti qabsoo kanarratti waraana bilisummaa Oromoo irratti cichitanii haalan nu mudate san hundarra nu dandamachiistanii asiin nu geessan galanni keessan bilisummaa saba keessanii haa ta'u hin jira. Yoo isin jiraachuu baattan qabsichi kunii fi dhaabichi kunillee sadarkaa irra geenya kanarra hin geenyu jechuudha. Kanaaf haalli itti deemnu waa lama. Qabsoon bilisummaa Oromoo har'a bakka ga'e qaba. Xumura irra geenya jirra. Wanni hundi nu dukkanaa'uuf wanni rakkoo nutti hammaattuuf galii keenyatti waan dhiyaanneef kan hammamiin qabaatina isin mirkaneessuu dandeenya. Waan godhaa jiru beena. Karaa biraatiin immoo xurii amma deddeemtu tan Oromoon yoo ofirraa qulqulleesse malee balaa irraan dandamannetti achi deemaa jirra. Oromiyaan dirree lolaa taate, dirree dhiigni irra lola'u taate, Oromiyaa ka isii abjatu hundi qircatee bakka irraa dhufetti galuu deemuuf ta'a jechuudha.
haalan lamaan kana hubannee haalan hamaa jennu kanarraa baraarree Oromoo akka inni bilisummaa isaa gonfatu taasisuudhaaf qabsoon nuti gaggeessinu wanni nuti hojjannu hundinuu waaniin amma jedhe kana galma godhannee isa keessatti sosoonurra jirti. Balaa nu dhufa balaa isa irraa dandamachaa qabsicha immoo bakka amma jiru kanarraa irra ciccinee itti fufnee bilisummaa uummata keenyaa mirkaneessu achi filmaata kan qabne ta'u uummanni keenya hubatee akka kaataa hojii dhaabbatanii jaa fayyaadaa ulfaadha galatooma. Jaaladdi hedduu galatoomii ibsa bal'aadhaa dhaamsa bal'aadhaa tariyoo booda yeroo arganne mana keessaa yoo yaadi ka'ee kan gaaffiin ka'ee nuuf deebistaa jaaladdiin asimadhaa sagantaa itti aanutti ceenaa. Lakkii amma gaaffii fi deebii keessan seennu sagantaatti ceenutu jira. Akkuma hubattan egaa haala rakkisaa keessatti kan nuti karaa kana gochaa jirru haala biyya keessaatii hoogganooti keenya hidhaa keessa jiranitti haala hedduu rakkisaa ta'e keessattidha. Garuu addi bilisummaa Oromoo bu'uura siyaasaa Oromooti. Akkuma dura isiniin jedhee waan magaalaa kana keessattis addunyaa marattis maqaa Oromoon deemu hundumtuu orbitii adda bilisummaa Oromoo keessa isattidha naanna'a jechuudha. Warri irraa nuuf guuteera jedhanii galatoomaadhanii addunyaarra naanna'anis bu'uuruma adda bilisummaa Oromoo irratti dhaabbataniiti. Yeroo hedduu addi bilisummaa Oromoo kan itti dhiige, kan itti rakkate, kan itti dararame bu'aa isaa nama torkaa fudhataa. Oromoonis inni kaanis haa ta'uuti addi bilisummaa Oromoo akka yaadaatti hin jiru taanaan kun hundumtuu jiraatu. Kanaaf itti fufinsa adda bilisummaa Oromoodhaaf waan nu goonu hedduu murteessaadha. Kanaaf sagantaa itti aanutti akkuma duraan isiniif himee keessummaa qabnaa. Keessummaan keenya Jaalxaa Abdii beeksisuun hedduu nama rakkisu. Jaalxaan hooggana qabsoo kanaa bu'uureffamuu isaa durseeyyuu akkan yaadadhutti dargaggoota Goblaa Maccaa Tuulamaa keessatti barataa yuunivarsiitii ta'anii kanneen jalqaban ABO'n yeroo bu'uureffamu immoo keessatti hirmaatan waajjira adda bilisummaa Oromoo biyya alaatti Kaartum Sudaanitti warri jalqaba bane waajjira ishee jalqabaa waajjira biyya alaa kan adda bilisummaa Oromoo jalqaba horate warra jalqaba bane Jaalxaa. Sana booda immoo kappaasitii adda addaatti damee dantaa alaa bifa adda addaan jaarmiyaa kana qabsoo kana hoogganaa akka turan hanga arraallee keessa jiru tunnufiin Jaalxaa Abdii dhimma nagaa fi waraanaa ilaalchisee muuxannoo isaanii irraa waan heeru Jaalxaa naasimadhaa.